Iwan deemaa jiru soo'ee mataan siinii beeyti haga sadarkaa takka abbaan manaa si itti hidhamee bahetti wanni guutuun ni jira sun dhiisi. Boru mana murtii jira isaanuma biraa'u beellamaa jira waan sanii ragaa qabatamaan gizee boruma kanaa wanni raawwatee dhufe achitti beellama qabannee raggaddachaana dubbiin akka difaa afaanii firaa godhan kanaa miti. Yeroo san walitti dachaana bal'inaan isallee yeroo firii jiru gaafadhee maaltu deemu jiraa fi maaltu ta'u jira waan kanarra hirmaattaa jeeni. Boru beellama mana murtii akka jiru soo'ee ni beeyti. Mana hidhaa abbaan manaa si takka hidhamee bahee. No. Asitti na waan hin beekne naasee mormanni murtii jedhamu hin jiru ila ani waan tokko wantoo jedhe tokko ani asitti erguun hin danda'a dokumenti hundaa si gale. Kanaafi ila maqaa nama kaasuu barbaadu beekta ila amma asirratti sinii faawolii na tursiisuu barbaadanidha. በጣም careful. I am so smart. በጣም የሚገርም ነገር Ati wani mbene wani kese Hamza. Revo tana intelligence Hakallen qabla kama naduka hasa ufi hakallen qabdu beta. Naduka hasa u hakallen qabdu. Si hojja sanjiru bar. Si hojja. Naduka dana so tu te kanarra hasa. Kana soye baran dini gabafe ufi dere si tamale soye. Igale. Soye beti for debating generation sinna erge waraka. Soye. Akin jeeti. Toye. Bi akkasitti bifaaf irraa godhanii akka waan ashittiin qofti maqaa isii bal'aa karraa dubbachuu jira asdi. Waan ashittiin maqaa isii balleessitee hoteela isii maqaa balleessitee ijoollee isii maqaa balleessitee gooteeti dubbii akka nama gara ashittii dhiibuu godhaa jiruu barbaadu jirti isiin. An kanaa miti ijoon dubbiidha. Waan jiru guutuu osoo beeytuu dubbii akkasiin godhinii gara ashittiin dhiibinii. Ashittiin jaartiitii yaa honoo mana galtee hala deebitee waan kanarraa kan dubbanne ani nama jaartiin tiyya biyya kana dhuftee waggaa sadii waggaa arra geenya kana daqiiqaa takkaaf liidii bantee ol seenin waan gara jaartii biyyaatti sani sabboonatti amanee beeka. Akkana dhoon eegee heerumte bultii laayixee miidiyaa irra baatee afaan bantee maal jettu kana guyyaa daqiiqaa takkaaf ol seenteen beektu. Kabajaan mana teessi. Guyyaa tokkos deemtee qansiraa minaan dhaabbatteen beektu. Kabajaan jiraachuu jirti mana teessee. Ila sanii waan sirriitti gootee haasa'uun gaarii miti. Wayi gaasni ni fixadhaan akkaataa isiitti ibsuu barbaachisaniin deebisaa fi hagaraa saniitiin akkasitti deebisuu yaalin dhimma jiru guutuu atuu ni beektaa. Haadha manaa keerraa yoo qabaate konfiidansiin qabdu yoo taate miidiyaa kee banadhuuti haasa'anii isa kan inni irraa haasa'u isa anamma dhiira miti waa'ee haadha manaa kee haasa'uu hin danda'u. Garuu isheetu Soye ne daga ime soye tinda wali na kwa agefada. Soye. Why kana tasa? Oh please. Soye mena agefada. Soye. Asli na agefada sida gya. No. Oya ana sisireza. Wallahi ana sisireza agefada. Manasa. Ana manasa sisireza. Na agefada. Soye. Dagarta. Sirrit. Aishi. Amma agefada. Himatamtuu sii miti kawanni kun harkatti na itti kenne abdiidha. Ka himate mootu kawaane jala badan jedhe paayileetidha. Atii fi kiilolelleen hamzalleen ashittilleen waan kana keessa baya dubbii darbaa walitti dubbatanii uummata isin jaalatullee witti mufachiisina. An abdii fi paayileetii walitti fidaa isinin jedhe akkatti ofirra cufte hoo isa dhugaa. Akka ummanni si waraabee dhageeffadhu haasaa darbaa samiira keessa galtee dubbattee ummanni viidiyoo ka waraabee akka dheengada maammannuuritti caafii qabatee ummanni durii akkasitti duulamullee hin barbaadu akka majaazii qaba obboleettiti. Eega mineena 18 na jalaa bade jedhe abdii biratti bade jedhe abdii fi paayileeticha yoo walitti fidee kanumatti yoo gabaabsine yoo waan kana keessa isin arfan yoo baatan sooyye fi kiilolee fi hamdaan ashitti yoo bayanoo akkatti si taya. Maal jedhu? Caalbaasii mata bichi malee maal sila ganama naa ta'e deen furanne ana obbo Asli irra deddeebitan malee. Nagaatti. Hamzaa yoo nuu fiduu dandeettaati paayileetii. Gaafadheetiin saa anuusitti marakkoon qabu yoomitti akka inni reedii jiruu fi maal akkasitti gaafadheetiin anuusii dawwala. Rakkoon qabu tagara saniitiin akkasii haga asirratti yoo tasa afaan waliin nu dogongoree soo'ee dhiifaman siin ja'a namoonni as jala jirtan hundinuu hayoonii fi faala nuu battanillee dhiifama hundi keessanooyi gara kaaniini bal'inaan walitti dachaana soo'ee as keessatti yoo tasa afaanii walitti dogongoree dhiifama akkuma jirutti.
daawwattoota keenya kabajamoo. Asli yaada kennannu. Mee osoma sooyya fi hamzalleen jira yaada takka. Paayileetiin ganda maayii miti maal godhan finnu dhufu nu bira jira steetii kenna faamiliidhaan finnu iyyuu yoom fidin maaltu dhufu. Faamiliidhaan wannu yoom fidin maaltu dhufu. Duraan kamaayii mitaadha akkamitti midhaan gosadde amanee nu kenna. No, isinitti hin kennine isinitti ni manne nu yaadeemne gabbaane nu dabbaree das nu jedhee jechuun birriin kennamuu dinnaan bakka akkanuma gabbaane fiduu dhabuu mirga hin qabnu. Hin dandeenye moo hin dandeenye raabar. Kana guddaa gaafii hin gaafatu. Hin finnu barbaachisaa taanaan. Wanni hamsaatti hiitaniif hin hamsaan loltaniif tiktook irra sooshaal miidiyaa irraa hiitaniif hin jiru. Kanaaf akkasii yaada kiyya kennadhee yoo barbaachisaa ta'e itti deebi'ee kennadhaan malee. Rabbi si naqeetu. Ani immoo yaada kennan doktor. Ani sooyya fi hamzaafillee sittillee yaada tokko hin qaban. Fakkeenya amma abdii bichaa miti sii galee qaamni sadaffaan mallayni bira jirullee hin jira jara bira sii galee. Sooyye daawwitillee abdillee jarri sadiin bichaa yoo dhufano. Daawwitiin maal Fiiri kun immoo. maal godhaas keessa? Aannan. Fakkeenya amma haasaya keessatti daawwitii fi jastiis illee walitti haasayanii jiran sii galee waliin agreement illee hin qaban. Kana waan taateef jennaan jastiis illee dhufee abdilleen dhufee daawwit illee dhufee jarri sadiin qofti yookaan immootu zuumin uumamee bakka doktor Aslilleen Hamzallee jastiis illee Maalin zuumin uumama uummata shibbireessan uummata kuma quranii kalee fara asitti birriin miliyoonni Oromoo dhuguma qabdi jedhee asaasi baroo. Kanaaf ergaa situ furanaa geessisaa kiyaar kun dubbii badaadhaan ta'uudhaan doktara. Uummanni kun dhuguma Oromoo miliyoona 18 qabdi jedhee namni kumni sagaleetii as taa'ee oolee bulee bara. Maal khiyaar jecha tokkoon ibsu jiraan agartu akka maallee ni jiru. Agirmantii mallattaa'e maal jee? Maallaqni amar jiraachuu. Kana waan takka beeki by the way. Fakkeenyaaf waan kana ati reef mana hidhallee kaaftee turte like waan san jechuu. Fakkeenya dhuguma abdiin hidhamuun isaa fakkeenya waan dhoysaa qabuu miti nama mara beeka. Garuu abdiin amaanaa geessi jedhame jedhee dhibbarraa dhibbatti bilisa jedhame gallakkifame. Kiigale ammallee karaa seeraa saniin abdii itti deemuu danda'ama. Kiigale rakkoota kan qabu. Kinjeet rabbii haqarraa karrabane atilleen akkaawuntii abdiillee ni beeyta dubbiin geessaa jaantuun maal osoo hin taane rasiidallee yoo barbaachisaa ta'e yoo ati kan argin taate ani amma asirraa gabbuunee akka dhuunfaa si agarsiisuu danda'a. Na bira ni jira. Risiin sii galee. Sun amma maqaa geessaa jaamuu fi waan amma ati fayyadamtu kana hin fayyadamin jechuu barbaadeet. Ammas dhimmicha kana ignore goonee amma bira kunnee jennee waan akka hin baniin dhiisi. Wanni ati kaasteesi qaama lamaan qofa malee isa sadaffaa yoo isaan barbaadan haa fidatanii jedhe sadaffaadha. Malee amma dhimmichi akkuma reefu naa fi sooyyee fi asliin goolamne sanitti haa ta'u dhiisa. Dhufuu ta'u ta'ee waan akkaataa isaa gaafannee bal'inaan walitti deebi'uu sanirratti malee bakka balaa kana cima dhiibsiichaa jiru. Akkasii amma barbaanni waa hunda haa ta'uu dhabneef kabajaa obboleetti na ta'e mana nyaataa Oromoo qabnu nasri dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Amma jalqabarraa isin jala ture waan amma isinirraa haasa'an kanallee ka'ee iska zeddii waan hin beekuudha. Adeemsi aslii fi sooyyeen deemaa turtan sirriidha. Jalqabarraa iyyuu jechaadha. Atillee kaamaa keessaanillee naan bilbilini maan hin gaafatin erga siin jetteen booda dhugaallee kennitee fi akka dhugaa namni kan namaa kennu hangafummaadhaaf kabajaadhaaf galee namni sodaatii miti kan dhugaa namaa kennu wal kabajuun aadaa Oromooti namni qabu. Adeemsi ati sooyyeen deemtan sirriidha. Sooyyeelleen abbaa warraa kiyyatu himatamee inni qophiidha isaa barbaachisaa ta'etti inni ofirraa deebisuudhaaf qophiidha jedhu.
Hamzaan Faatillee gama keenyaan namni kun yoo har'allee inni jaannee fi guyyaa dhiyaatu qabutti ni dhiyeessinaa jiran. Ati karaa gabaabaa erga fuutanii waan kana miidiyaa irra baastanii guyyaa inni dhiyaatu qabutti yookiin inni dhiyaatuu danda'utti faayileetichi guyyaa dhiyaatuu danda'utti inni haa dhiyaatu abdiilleen haa dhiyaatu ati jidduu jaraa teessee jarri lamaan ragaa fi waan wal amansiisuu danda'aniin laayivii irra dubbannatanii laayivii kanarra taa'aa dubbadha. Kan kanaan alaa garuu namni tokkollee itti seene waa booressa malee waan qajeelchu. Maaliif yoo ta'e ani abdiinillee nama na dhiyaatu hiriyyaa kiyya. Justice midhaan paayileetii illee taate kiilolee kan akka guyyaa mara marqa waliin nyaataa oolla. Sigalee nama wal bahin wal agarreerra yeroo lama sadiillee waliin nyaanne dhuneerra dubbii kanatti irratti illee keessaa waliin haasofneerra. Sadarkaa ambaasaaddaraatitti illee biiroo ambaasaadaraallee deemnee ambaasaadarallee akka jaarsummaatti waan kana waan dubbatan qaban. Kanaafiyyuu karaa gabaabaa riin dhugaa dubbatu ajandaan kun ajandaa tiksoosii illee oole. Maaliif ajandaa guddaadha. Namoonni kunniin illee namoota barnoota guddaa baratanii abdiin illee nama sadarkaa digirii 2-3 qabudha. Mucaan paayileetii kun illee nama barnoota guddaa qabudha. Kanaafiyyuu yoo haasa'ame waan gaarii waliin dubbatanii jidduu kanatti rakkoo isaaniillee furatuu danda'an waliillee amanuu danda'an waliillee amansiisuu danda'an. Kanaaf akkuma ati bisoonyee jalqaba tolchitanii osoo isin jalaan bushaayin goolabaa har'aaf kanumaan gaafa abdii reedii ta'etti gaafa jestis yookiin ammoo paayileetiin sun reedii ta'etti jara lamaan waliin fidii waliin haasanii. Namoonni kunniin ammoo namoota amma as keessa jiran kana olitti anas dabalatee namoota barnoota guddaa qaban, namoota beekumsa guddaa qaban, namoota akka Oromootitti illee waan hojii gaarii hojjetaa jiranii. Dubbatanillee warroota walii galuu danda'anidha. Hireen gootee eega ajandaa kana fuutee miidiyaa gubbaa fiddee erga miidiyaa gubbaa dubbannatanii amma namni biroo lallaaqee akka isin jalaan busheessine asuma goolaba abdii fi